Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it Through again. hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa 73 part 73. Here you go. Akka tasaa yookiis akka carraa akkas ta'e yookiis akka tasaa akkas ta'e wantolii kana yookiis immoo jechoota kana yeroo baay'ee ni fayyadamna. So akka tasaa kana waan positive yookiis waan gaarii ta'e wayiif akka kanaa ta'e yeroo jennu akka carraatti kan nuyi fayyadamnu. Akkuma kana immoo wanta negative ta'e badii ta'e tokkoof immoo akka tasaatti kan nuyi jennu. So isaan kana lamaaniif afaan Ingiliffaatiin maal jenna? By accident or by chance. By accident or by chance. By accident yeroo jennu wantolii negative ta'aniif like utoon beekiin badee yookiis akkasitti badee akka kanaatti ta'e jechuun wantolii negatively wantoota negative ta'aniif by accident ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Akka tasaa kufee akka tasaan cabee or akka tasaa cabee akka tasaa badee kanaaf kan kana fakkaatan wantolii negativeedhaaf by accident ka jedhu fayyadamna. By chance ka jennu immoo akka carraati kana jechuun wanta gaarii wantolii positive ta'aniif immoo lamaan isaanii akkuma tasaati just unintentionalidha. So by chances by accidents isa positiveidhaaf by chance just something happen by chance kan nuyi jennu isa gaariidha. Something happen by accident kan nuyi jennu immoo waan badii yookiis waan hin taaneefidha jechuudha. For example, I broke your phone by accident. I broke your phone by accident. I broke your phone by accident. Bilbila kee akka tasaatiin cabsee akka tasaatiin bilbilli kee cabe jechuudha baan. I broke your phone by accident. I broke your phone by accident jechuu dandeenya jechuudha. I joined this team by accident. I joined this team by accident. I joined this team by accident. Garee waan gaarii hin hojjenne yookiis immoo garee hin taane tokko join goone ani itti yaadee miti akka tasaan seene ka diingataas ni jenna. Kan Amaariffaatiin fayyadama jechuudha. So akka diingata akka tasaan seene tiimii kana akka tasaan itti dabalame jechuu barbaan I joined this team by accident. I joined this team by accident jechuu dandeenya jechuudha. Itti yaadeen osoo hin taane akka tasaattan garee kana join godhe yookiis itti dabalame jechaa jirra jechuudha. Interesting. I got this job by chance. 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 Hojii kana akka carraan argadhe isa jennudha jechuudha asitti immoo. By chance I got this job by accident hin jennu maaliif? By accidentiin wanta negatiivaa fedha jenneera. Hojii gaariidha yookaan hojii bareedaa tokkodha taanaan I got this job by chance. I got this job by chance. Ani akka tasaattan hojii kana carraa hojii kana argadhe jechuu barbaan I got this job by chance jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Great. We met by chance. We met by chance. We met by chance. Akka tasaa akka carraa wal argine malee itti yaadneeti miti. Purposefully and just purposefully wal agarra jennee yaadneeti sun taane just akka dingataan wal argine jechuu barbaan we met by chance. We met by chance jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka tasaa wal agarree jechaa jirra jechuudha.
Inni kan biraan har'a nu ilaallu convince. Convince. Convince kan jedhudha jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Amansiisuu. Namni tokko yaada tokkotti akka walii galu amansiisuu jechuudha. Convince. Convince. Akkas jechuun amansiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf I couldn't convince my family. I couldn't convince my family. I couldn't convince my family. Oh, I couldn't convince my family. Ani maatii koo amansiisuu man dadhabe amansiisuu hin dandeenye jechuu yoo barbaanne I could not convince my family jechuu dandeenya jechuudha. I couldn't convince my family. I couldn't convince my family. Maatii koo amansiisuu tasumaayyuu hin dandeenye jechaa jirra jechuudha. Maatii koo tasumaayyuu amansiisuu hin dandeenye jechaa jirra jechuudha. He convinced me. He convinced me. He convinced me. Inni na amansiiseera. Inni na amansiise. Abaluun na amansiise. Abaluun na amansiiste jechuudha. He convinced me or she convinced me jechuu dandeenya jechuudha. He convinced me or she convinced me. Ishee na amansiiste yookiin inni na amansiise jechuu barbaanne akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan bloated or stuffed. Bloated. Bloated jechuun bokokuu specially qabeen tokko wanti waa qabatee jiru tokko ni bokokkee ni afuufama jechuu barbaanne bloated. It gets bloated or is bloated jechuu dandeenya jechuudha. Bloated jechuun bokokuu or afuufamuu jechuudha. Bokokuu yookiin immoo afuufamuu. Sorry. My stomach is bloated or my stomach gets bloated. My stomach gets bloated or my stomach is bloated. Oh doctor, what's wrong with my stomach? It gets bloated. Yoo jenne garaan koo na bokokee or garaan koo na afuufame. Garaan koo na afuufame yookiin garaan koo na bokokee. Garaan koo maal ta'e jechuu dandeenya jechuudha. Kan inni doktara gaafachuu barbaanne oh doctor, what's wrong with my stomach? Or what's wrong with me? My stomach gets bloated or my stomach is bloated. Yoo jenne garaan koo na bokokee yookiin na afuufame maalan ta'e doctor jechaa jirra jechuudha. My stomach is bloated. Bloated jechuun just basically wayii qabeen waan tokko gaafa bokoku gaafa afuufamu jechuudha. Gaafa afuufamu. So something gets bloated kun bloated ta'e sun bloated ta'e jechuu barbaanne afuufame jechuu barbaanne bloated ka jedhu kana fayyadamnee haasa'uu dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Isaan nu amansiisuu hin dandeenye. Isaan tasumaayyuu nu amansiisuu hin dandeenye jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Leave your answer in the comment section. Isaan nu amansiisuu hin dandeenye. Isaan nu amansiisuu hin dandeenye jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Leave your answer or put your answer in the comment section. In the comment section. Good. Akkuma kana immoo akka tasaattiin rukuteetti yaadee osoo hin taane abaluu Mr. X or Miss Y akka tasaattan rukute jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu isa kanas deebii keessan komentii jalatti nuuf barreessaa.